Taphi guyyaa irraa tapha baay'ee bareedaadha. Tapha morkii guddaanis gidduutti geggeessamaa turedha. Guyyaa irraa akka carraa ta'e taphicha doomineet godheedha kanan taphachaa ture. Egaa akka carraa yeroo hundumaa gooliin egaa akka barbaadetti si galuu dhiisuu danda'aaf malee taphicha olaantummaa guddaadhaan nan injifadha jedhee yaadan ture. Haa ta'uutii gullisoon kilaba cimaadha. Yoo ta'e iyyuu carraa akka carraa ta'e peenaalitiin gara dhumaatti nutti laatame abdiin kutee ture. Akka carraa ta'e peenaalitiin sun immoo ala bahee hin galle. Guyyaa har'aa garuu dhugaadha. Taphan hangammaa taphadha keessaa tapha caalee tapha bareechee taphadhee mo'ee tapha guyyaa har'aadha jechuudha. Kubbaan guyyaa har'aa kubbaa babbareedaa kubbaa sadii or galchee afur yolla jechuudha. Boqonnaadhaan dura kan yaalamaa ture on taargeetii. Akka carraa ta'e tapha tokko ofiidha jedheedha kan istiraayikariin koo dhaabbachaa ture. Sattaanutti garuu boqonnaa booda wanti kun aarsaa nu kaffalchiisuu danda'a kan jedhu ilaallee boqonnaa booda sirreeffanne gara fuulduraatti garuu hubdoota koo irratti hojjechuu akkan qabu wanti natti agarsiisa qaba guyyaan har'aa taphichi kan kanaan alaa garuu naannoo ittistoota kootti taphattoonni koo walii gala of kennanii humna qaban hundumaa fayyadanii taphatanii gara fuulduraa koo garuu taphattoonni koo kubbaa argannetti akka fayyadamanii fi gara fuulduraatti kan irratti hojjedhu ta'a jechuudha. Aan akka carraa ta'e galchiin boqonnaa booda mana uffannaa kootti ijoollee koo baay'ee mootiveet godha. Waan an jedhu na dhaga'u jechuudha. Ijoolleen guddiseedha hedduun isaanii parsantaan 85 ol ijoolleen guddiseedha. Ijoolleeti guddiste immoo waan ati jette hojiirra si hoshiti jechuudha. Walumaa gala tiimiin koo walii gala na dhaga'u jechuudha. Qindoominni jira. Tiimichi mo'uudhaaf kan inni kaka'umsa qabu jechuudha. Ana dabalatee nun tiimichi tiimii mo'uuf hojjennuudha malee tiimii gana kan dhuunfaan jiru jechuudha. Qindoomina olaanaa qabna. Akka carraa ta'een keenya immoo haay pireesii kan taphatan boqonnaa daqiiqaa 70-60 boodadha. Kun immoo akka carraa ta'e siistamuma kilabichaadha. Gara dhumaa irratti immoo galii galchinee ittisuun immoo amaluma keenyaa jechuudha. Kanaaf kana ijoollonni koo tokko ta'anii waan taphataniiftu boqonnaa boodas waan gaarii naa hojjetanii ba'an jechuudha. Taphattaanu magaala Sabbataa wajjinan qaba. Kilabii guddaadha. Kilabii cimaadha. Kilabichaafis kabaja guddaa qabna. Kilaba keenya olii waan kabajnu garuu immoo kilaba wajjin dorgomnu kamiifiyyuu kabaja guddaa qabna. Sanarrattis yoo waaqayyo nu gargaaree waaqayyo nu wajjin ta'e tapha ittaanu kanas magaala Sabbataas mo'annee deeggartoota keenya aduutu hin jedhini rooba maal waan huntuu hin jedhini baajata isaanii waan hundumaa dhangalaasanii kiiloomeetirii hanga kana deemanii dhufan gammachiisuudhaa fi yoo waaqayyo nu gargaaree irratti hojjenna kan jedhuun qaba. Dhaamsa walii galaa yaan deeggartootaa fi hooggantootaa fi namoota kubbaa miillaa kilaba kubbaa miillaa leeqaa deeggaran hundumaanii galati keessan guddaadha. Isin nuu fi taphataa 12ffaadha. Nu biraan hafinaa nu bira dhaabbadhaa. Hamilee nu laattanii kilabiin leeqaa fagoo ga'uu danda'a. Kilaba Wallagga Bahaa keessaas tokkittii kana jira waan ta'eef gara fuulduraatti kilabiin kun liigii olaanaa suupper liigii pirimeer liigii Itoophiyaa galee akka inni godina keenya waamsisuu fi deeggartoonni kun hundi dudduuba keenya yoo dhaabbattan bakka nuyi ga'uu hin dandeenye waan hin jirreef deeggartoonni nu bukkee dhaabbadhaa abbootiin qabeenyaa bakka jirtanii nu bira dhaabbadhaa kan jedhu qaba.